Bagana gaajiraattan hundumti keessanuu ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo jirtanitti isin hundumaa baay'ateeti. Gooftaan baga isin gargaara hunduma keessanuu. Barumsa keenya torbaanota darbee waliin barataaru waa'ee gaa'elaa adhallee mata duree itti aanu barumsa itti fufaa wanta tokko waliin ilaalla. Saniin duratti Waaqayyo wajjin kadhannee kaanee isa itti aanutti waliin darbina. Amanamaaf tolaa kan taate jiraataa bara baraa Waaqa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Jabinni kan keetii, ulfinni kan keeti. Ati bara baraan jiraatta ulfaattee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa kan jirtu ulfaattee kan teettus ati ulfaadhu. Waan nama barataaru kana waa'ee maatii, waa'ee gaa'elaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin anallee dhala kan keenya gargaare. Saba kan kee yaa Waaqayyo kana dhaga'u kanallee isaan gargaare. Nu wajjin ta'e yenneessi kadhanna gooftaa humni diinaa abaarsi. Barumsi kun akka yaa Waaqayyo qilleensa irra oolle akka dhaloota gurra hin seenne kan godhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ejentiin diinaa mariin isaanii kan fashalaa'aa ta'u. Qilleensa kanarra kan jiran kan hidhamanaa ta'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhamanaa ta'an. Eebbiniif nagaan saba kan keetiif haa ta'u. Galatoom yenneessi kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu baga nagaa jiraattanii ammallee irra deebi'ee jira. Eebbifamaa torbaan darbee gaa'elli haga eessaati kan jedhu waliin barataa turre. Gooftaan baay'ee nu gargaaraara. Jabaadhaa. Kanarraa namoonni akka bu'aa buufataatti namanaa afurri Waaqayyoollee naaf ibsee jedha. Adhaa gaa'elli jechuun jireenya kakuuti kan jedhu waliin haa laalluu barbaada. Gaa'ela jechuun jireenya kakuuti. Jireenya kakuu waliin jiraatan. Namni lamaa jechuudha. Namni lamaa kana keessatti akkamitti baay'inni namootaa jira kan jedhu waliin laalla. Jireenya gaa'elaa keessatti jireenyi gaa'elaa jireenya kakuuti. Jireenya namni lamaa waliin dhufee waliin kakateeti waliin jiraatu. Kanu kakanurratti jechuudha amma ani faati manaa kee yookaan immoo dubareen tokkoof dhiirri tokko waliin dhufanii jedhan kakuun kakannu kanarratti gammachuun waliin gallu kanarratti bara jireenyaa keenya kanarra walii gallee jiraanna jedhaarru kana keessatti kakuu keenya kanaaf koottaa ragaa ta'an ulaalaa jechuudha. Waldaan ammoo kakuu isaanii kana fiixaan baaftiif hin kakachiifti waldaan. Maalirra dhaabatteeti macaafa keenya qulqulluu irra dhaabattee jechuudha. Irra dhaabattee sagalee Waaqayyoo irra dhaabattee kaatee kakachiifti jechuudha. Maal jettee kakachiifti? Bara jireenya kan keetii isii waliin jiraachuu murteeffatteetta. Dubbiin Waaqayyoo kun ragaa sitti ta'a ragaan ta'a. Ani isii waliin jiraadha, ani isa waliin jiraadha jedhaniiti waan jiraatan jechuudha. Jireenya kakuu nama lamaa jechuudha. Gaa'ela jechuun kan nama lamaa bichaa miti. Gaa'ela jechuun gaa'elli maatii isiitiillee maatii isaallee waan waliif fidu jechuudha. Nama lama waliif dhufee duraan dursoo wali jaalatanii waliif kakachoof yookaan immoo maal ta'u waliif ammoo kakuu walii galuuf waliif dhiyaatanii waldaan san irratti keessa seentii aadaan keessa seenaa maatiin keessa seena. So jireenya nama lamaa kanaaf fi maaltu walitti dhufa maatii lamaan walitti dhufa jechuudha. Biyya walitti dhufa jechuudha. Naannoo walitti dhufa jechuudha. Gaa'ela jechuun salphaa miti. Gaa'ela jechuun salphaa miti. Yoo diigamu gaa'elli kana cufatu diigama jechuudha. Kana cufatu gargar fagaata jechuudha. Kana cufatu hammaata jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya gaa'ela jechuun jireenya kakuuti. Jireenya kakuuti. Kanarratti qoba isee wanti isiniin jechuu barbaadu yooma rakkinillee uumamee jedhe. Yooma gidiraallee uumamee jedhe. Hiyyummaa keessatti dogongora keessa yoo uumamee jedhe jireenya kakuu maatii keessan afoo dhaabattanii saba keessan afoo dhaabattanii waldaa afoo dhaabattanii waan guddaan ammoo teessoo gubbaa taa'ee isin haalu jireenya kakuu san laalaa. Namni jireenya kakuu isa darbe laalu boruu ammoo gara deemuun beeka jechuudha. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mana gaa'elaa yookaan ammoo mana kakuu kana kan namaa ijaaru namaa miti kan namaa ijaaru. Dharraa maatiitii miti kan namaa ijaaru. Dharraa sabaatii miti kan namaa ijaaru. Sabni saba filata. Maatiin ammoo maatii filatu jira. Firri ammoo fira filatu jira. Kana kan namaa ijaaru gaa'ela ammoo kan namaa ijaaru kan namaa filu eentu namaa fila Waaqayyo namaa fila. Manni Waaqayyo ijaare hin socho'u iyyuu
mana dhagaara dhaabate jechuudha. Gaa'ela jechuun gaa'elli waaqayyo namaa file, gaa'ela kakuu, gaa'ela hin sochoone, gaa'ela maatiin jibbellee hin sochoone, gaa'ela sabni yoo jibbellee hin sochoone jechuudha. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Gaa'elli jechuun jireenya kakuuti. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Inni biraa gaa'ela jechuun kakuu kana keessatti walitti dhufeensa maatii jenneera. Achi keessa bal'isee wanti jechuu barbaadu maatiin walitti dhufee wal ho'ifatee yookaan immoo wal ulfeessee wal kabajjee kan manqara karaa irratti illee nagaa noormaalii waliin jedhu yoo gaa'ela keessa seenanii yan yoo ijoolleen isaanii walii kakattee jette yoo ijoolleen isaanii walii dhuftee jette nagaan isaanii kabajjaan isaanii walii qaban adda. Maaliin maaltu walii dhufa? Sabaaf saba walii dhufa, maatiin maatii walii dhufa. Gaa'ela jechuun kabajjaa kana cufa uf keessaa qaba. Keessattuu aadaan kenna ka biyya keenyaa ulfaata. Waan kabajamaa, waan nama gammachiisu, waan fira gammachiisu, waan soddaa gammachiisu. Akkana jedha Oromoo yoo dubbatu soddaan soda'aa jedha. Kabajja jechuudha. Sodaa akka sodaataniif ka waan kabajjan sodaatan. Waaqayyoon hin kabajjinaan sodaan. Kanaaf jireenya keessan keessatti kakuun ganama kakattan sun waa hedduu of keessaa qaba jechuu barbaadeeti. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gaa'elli karaa biraatiin maatii walitti dhufaa, sabaaf saba walitti dhufaa, nama lamatu wal filatee walitti dhufee ka'e achi maatii walitti fidaa jenneera. Karaa biraatiin gaa'elli immoo haga dhumaa kan deemu jechuudha. Haga dhumaa. Dhumti namaa maali? Gaa'ela keessatti gaa'elli haga dhumaa deema. Kan jedhe kanarratti dhumti namaa maali? Haga dhumaa deema. Dhumti namaa du'a. Du'a hin waamu. Hin sodaannu garuu. Gara deemnu hin beekna yoo duunellee jechuudha. Garuu jireenyi gaa'elaa haga du'aati. Haga du'aati. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iyyasuus Kiristoos gooftaa. Yooma tokkollee dogongorellee dhiisuun hin danda'ama. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos dhiifansa waan nu barsiiseef jechuudha. Yooma kuunillee akka hamaa waan hamaa keessa galellee dhiisanii ka ofii godhachuun hin danda'ama. Kakuun haga dhumaa waan ta'eef jechuudha. Kakuun haga du'aa waan ta'eef jechuudha. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos nuuf kakate. Maal nuun jedhe? Hanga dhumaa isiniin dhiisu nuun jedhe. Kakuun gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos haga eessaa nu deeme? Haga fannoo haga du'aa nuuf deeme. Jireenyi gaa'elaa haga du'aan gargar bayiitii deemna jechuudha. Haga du'aan gargar bayiitii deemna jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya namni haga du'aatiif walii kakatee maatii walii dhufee biyyaa biyyi walii dhufee gossiniif gossi walii dhufee jedhee jireenya dhiifamaa keessa jiraata yeroo hundumaa. Dogongorri akka jiru beekuu qaba yeroo hundumaa. Gammachuu bichaan otoo hin jiraanne gaddillee akka jiraatu beekuu qaba yeroo hundumaa. Gadda keessatti maaltu akka nama jalaa dhidhatullee beekuu qaba yeroo hundumaa. Kanaaf kana amma jireenya gaa'elaa keessatti wanti wal barsiisuu qabnu, wanti jiraachuu qabnu, rakkinni akka jiru hin beeknaa, rakkina keessa mooyinee akka darbinu, rakkina keessa dhiifansaan akka darbinu, boru ammoo akka hadhaa akka hin taane. Haaleluyyaa. Hadha ammoo akka boruun akka hin taane. Hadha laafuu dandeetti. Hadha jireenyi kan kee goddaaf bayii dhooqa ta'uu danda'a. Boru garuu ammoo ulfinna. Boru garuu ammoo dirree qulqulluu, dirree nagaa, dirree ulfinnaa ta'a. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Oromoon yoo mammaaku akkana jedha. Gaa'ela jechuun maal jechuu jedhee gaafadhee jennaan. Gaa'ela jechuun gaa'eeraa jecha jedhu irraa dhufee jiran. Yoo abbootiin kenna gaa'eeraa maaliif odeetiif gaa'eeraa. Odeetii naannoo keenyatti amma yoo jedhu odeetii jechuun gaa'elaaf gaa'eera. Fuudhuuf gaa'eera. Horachuuf gaa'eera. Uumachuuf gaa'eera. Ijoollee horachuuf gaa'eera. Haadha manaa waliin jiraachuuf gaa'eera. Maal jechuun karaa biraatiin ammoo bakka bu'ummaa fudhachuuf maatii ofii horachuuf gaa'eera. Isiin illee mana ofii horachuuf geetteetti waan intalarraa barbaachisu, waan dubartiirraa barbaachisu hojjechuuf, dhimma ofii ba'uuf, waan mana keessaa ba'uuf raawwachuuf geetteetti. Gaa'ela jechuun gaa'eera. Geetteetti gaa'eera jecha jedhu kanarraa dhufee jedhan Oromoo yoo dubbatee jedhu.
gaa'elli karaa biraatiin karaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo biyya lafaa kanarratti Waaqayyo ilmaan namaatiin horaa jedhe karaa gaa'elaa kana. Karaa gaa'elaa kana keessatti dhiifansi yoo hin jiraanne gaa'elli uguruun ga'u. Yoo dhiifansi jiraate gaa'elichi moo'icha. Gammachuu, jireenya, boqonnaa, maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Gaa'ela kana keessatti, ga'umsa kana keessatti namni gaaf ga'ee jedhe pilaanii godhata yookaan immoo hin kaayyeeffata. Sagantaa baafata. Gaaf sagantaa baafate sagantaa inni baafatu kun kan Waaqa alaa ta'uu hin qabu. Namni gariin sagantaan isaan baasan hagaa yoo wal fuune cidha kanaa wal fuuna. Yoo cidha kanaa wal fuune ijoollee kanaa godhanna. Yoo ijoollee kanaa godhanna maatii keenya akkana godhanna. Jireenya akkanaa sagantaa baafachuun sirri. Kati baaftirra Waaqayyo keessa jira. Waaqayyoon dursuu qabda jechuudha. Waaqayyoon dursuu qabda. Qeen Waaqayyoon dursite. Gaa'elli Waaqayyoon dursi. Yooma hiyyoomnillee, yooma gammannillee akka yaada Waaqayyootti jiraannee darbinaa gaaf jette Waaqayyoof hojjedhaa darba gaaf jette Waaqayyoof hin hojjetta Waaqayyo ammoo waa'ee kan kee hojjeta. Namni ammoo Waaqayyo waa'ee isaa hojjetu guyyaa tokkicha wanti tokko jala hafee hin beeku. Waaqayyo guutuu namaa hojjeta yoo namaa hojjete. Sirrii namaa hojjeta yoo namaa hojjete jechuudha. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf jireenya keessan keessatti an dhaamsa isiniif qaba. Hiriyoota kiyya ka fagoo na laaltan ka dhiyoo na laaltan. Kan tokko keessan ammoo asittillee biyya jiraadhu keessattillee waliin dubbataaru. Maal isiniin jechuu barbaada? Gaa'ela keessa dhiifansa godhanii itti fufuun hin danda'ama. Gaa'elli haga yoomii jenneerra haga du'aati. Haga yoomiiti? Haga du'aati. Haga du'aati. Wantummaan haga dhumaa deeman du'a. Du'aan booda jireenya bara baraa yoo jireenya bara baraa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti amane mootummaa Waaqayyo akka galu dubbataati kan jiraataaru. Achiin booda Waaqayyo waliin akka jiraannu. Achiin booda jireenya bara baraa akka jiraannu hin beeknu. Achi asi garuu jireenyi gaa'elaa haga du'aati. Kana beekuu qabdan. Haga du'aati. Haga du'aati. Namni tokko tokko karaa irratti fakkeenya isiniif godhu jireenya haga du'aa waliin jiraanna jedhaniiti. Maatiin lamaa waliin dhufee, biyyi waliin dhufee, hiriyaa waliin dhufee kanneen kana keessatti yookiin rakkinoota uumama. Uumama keessa rakkinni hin jira. Uumama keessa rakkinni hin jira. Dhabuun hin jira. Argachuun hin jira. Kana keessatti ammoo kanaan wal madaalanii gargar ba'uun salphinaaf abaarsa. Daa'ima argachuun hin jira, daa'ima dhabuun hin jira. Qabeenya argachuun hin jira, qabeenya dhabuun hin jira. Maatiin si jibbuu danda'a, maatiin isii si jibbuu danda'a, maatiin isaa si jibbuu danda'a. Kanneen cufa baalaansii gootanii waliin haga dhumaa deemuun ammoo gahee hojii keessaniiti. Gahee Waaqayyo isin gargaaru. Waaqayyo namni haga horii deema. Waaqayyo haga horii nama gargaara. Namni haga horii deema. Nama haga dhumaan deemu namni. Gaheen namaa ka hojjetu hin jira, gahee Waaqayyo hin jira. Waaqayyo gahee si kenne sana hojjettee jennaan Waaqayyo wanti sin eebbifneef hin jiru. Waaqayyo wanti sin eebbifneef hin jiru. Waaqayyo nafotti kakatte. Waaqayyo nafotti yoo dhiifte. Waaqayyo nafotti yoo xaarte. Waaqayyo nafu waan dandeettu hojjette. Wanti Waaqayyo sin eebbifne hin jiru. Hin jiru. Kanaaf obboleewwan kiyyaa jabaadhaa gaa'ela haga dhumaa deemuu hin dandeenya kan jedhu isin barsiisuu waan barbaadeef. Karaa biraatiin namni tokko gaa'elaaf gahe yoo jedhani dirqama barumsa yuunivarsiitii fixuun qabu. Dirqama qabeenya qabaachuu qabu. Dirqama maatii qabaataarra dhalachuu qabu. Dirqama sanyii kan kee qofa ta'uu qabu. Dirqama dheeraa yookaan gabaabaa ta'uu qabu. Dirqama adii gurraacha ta'uu qabu. Gaa'ela keessatti dirqamni garuu ka Waaqayyo sii kenne san fudhachuu. Gabaabaa ta'e, dheeraa ta'e, wallaalaa ta'e, jabaa ta'e. Gaafa ka Waaqayyo sii kenne san fudhattee jette. Gaafa yaada Waaqayyoo fudhattee jette. Gaa'elli kan kee guddataa deema. Gaa'elli kan kee guddataa deema. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Karaa biraatiin gaa'ela olaaltanii jettan gaa'elli iddoo namoonni Waaqayyoo itti boqotan. Iddoo namoonni Waaqayyoo itti boqotan. Eliyaas mana haadhatti sunaamiyaa jedhan santu boqotaa turan. Namoonni gurguddaa yoo ilaaltanii jettan mishiinarii keessattuu bara kana keessa yoo ilaaltanii jettan qeen isaan itti boqotan qee gaa'elli nagaa hin qabne miti. Qee gaa'elli nagaa qabu. Qeen gaa'elli nagaa qabu namoota Waaqayyootiifuu boqonnaa.
sabaafuu boqonna, waldaafuu boqonna, karaa biraatiin biyyaafuu boqonna. Biyyi tokko bahe, waldaan tokko jabaate, sabni tokko jabaate yoo jedhan gaa'ela yoo ija gaarii ilaalee gaa'elaaf yoo bakka gaarii kennu. Gaa'ela bakka gaarii kennu. Eessa deemillee kabajjame. Eessa deemillee kabajjame. Yoo gaa'elli kan kee mana kan kee keessa rakkina qabaate jedhe ati dhidhataa deemta. Daboomaa deemta. Ija baafteet, ija jabaattee mana kan keessi hin gala namaan hin jettu. Maaf mana keessa rakkina qabdu. Haleelteen dubbattu. Haleelteen murteessitu. Haleelteen bareeddu. Maafi rakkina qabda kaa'u. Kana cufa dhiisuun, kana cufa sirreeffachuuf, kana cufa akka yaada waaqayyootti jiraachuuf, kana cufa raawwachuuf maal ta'uu qaba? Gaa'elli kabajamuu qaba. Kabajjaan gaa'elaa maali? Tokko dhiifama walii godhaa deemu. Lama gaa'elli an qabu kun gaa'ela haga dhuma biyya lafaa irratti kanaan ala kan naa ta'u hin jiru, isiin ala kan naa ta'u hin jiru, isaan ala kan naan ta'u jiru jedhanii sammuu fi amansiisanii murteeffachuu. Maatiillee adiittimu, saballee adiittimu, warrallee adiittimu. Dubartiin gargariin nama boonsan. Odoo murri loluun, odoo obboleewwan lolaniin ka jaalatan, ka waaqayyo fileessanii heerumanii gaa'ela gaarii, jireenya gaarii jiraatan. Dafanii turanii ka'aniiti ijoollee isii dhaqanii nagaa jedhaniin ama fira taanaa jechuudha. Ka dhiiraallee akkas. Bara inni waaqayyo isa eebbisee qabeenya godhatanii dhufanii rakkina itti fidatan. Namni waa tokko si kabaja, waa lamaaf waa tokko si kabaja. Maaliif si kabaja? Gaafa atin dhugaan dhaabattee, dhugaan atirra dhaabatte sun waaqayyo yeroo hundaa si moosisa. Si moo'ee jedhe inni duruu lolaanii turre, ittimaa turre, akkana jedhaanii turre, dhiifama nuu godhi ani si galatti akka Yoosefii san sagadan. Kana gochuuf garuu gatii baasuun dirqama. Gatii baasuun hin jira. Karaan gaa'elaa karaa kana obboleewwan kiyya. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni biraa jireenya keessan keessa akka beekuu qabdan, jireenya keessan keessa akka beekuu qabdan. Yeroo hundumaa gaa'elli waa sadii of keessaa qabaa jedhan. Waa sadii of keessaa qaba gaa'elli. Dhagaa sadii gullichaa jedhan naannoo afaan biraatti afaan sun afaan biraa ta'e hin beeku. Dhagaa sadii. Hawwatiin teenna dhagaa sadii irratti xuwwee yookaan moottee kaanii waan nyaataa nu godhan. Bidda irratti ho'isan jechuudha. Gisee amma namoonni baadiyyaa amma nama baadiyyaa waan ta'eef hin beekamu. Dhagaa sadii kanaa jedhan. Dhagaa sadii kana keessatti dhagaan tokkichi kan sochoone waaqayyoo jedhan. Dhagaan lammaffaa abbaa warraatii jedhan. Dhagaan sadaffaa haadha manaatii jedhan. Dhagaan lama taa'eeti bisaan ibidda gubbaa ho'isuu hin danda'u. Dhagaan tokkichi keessaa bahee yoo jedhe dhagaan takkittiin kophaa isii waa hojjechuu hin dandeettu. Kanaaf munni tokkichi hin boba'u wanti jedhaniif kana. Munni tokkichi hin boba'u jedha warri kennee waasee jiru. Hin boba'u munni tokkichi. Akkasuma dhagaan sadii jechuun gaa'ela keessa yoo waan hin jirre gaa'elli sun guruu hin gahu. Namni tokko ammoo waaqa jiraa jedheeti gaa'ela keessa dhiisee deemeeti. Gaa'ela keessa dhiisee deemee waaqa jedhama. Waaqa amma gooftaa Yesuus Kiristoosiin tajaajilaa jedhee qabatee deemeeti. Macaafa karaa biraatiin dubbisee deemee gaa'ela dhiisee deema. Gaa'ela keessatti ammoo waan dhiyoo hin jiraanne gaa'elli sun guruu hin gahu. Gaa'elli sun guruu hin gahu. Kanaaf obboleewwan kiyya kana beekuu qabdan. Yoo gaa'elli keessan socho'ee jedhe, yoo gaa'elli keessan rakkina godhatee jedhe, dhaaltu dhagaa kamtu dogongoree, dhagaa kamtu bakkaa ka'eera jechuu qabdan. Dhagaa kamtu bakkaa ka'eera, dhagaa kamtu socho'eera jechuu danda'uu qabdan. Yookaan haadha manaatti jettu isii baddaleera yookaan immoo isii yakkeera. An haadha manaa kiyya bichaa qabannee deemnee hojii bichaa qabannee waaqa dhiifneerra. Waaqa seeraan tajaajilu maaf gaa'elli kenna iddoo socho'aara maaf sosocho'aara gaa'elli kenna jettanii uf gaafachuun dirqama. Gaa'elli socho'ee. Inni biraa namoonni karaa biraatiin kan ilaalan gaa'elli eebbaa jedhan. Dhugaa gaa'elli eebba. Kana eenyullee hin beeka eebba gaa'elli. Karaa waaqayyo namaa eebbisu ammoo hedduu. Namatu gaa'ela godhatee gaa'ela kana keessa rakkinni uumu. An
Gisee gaa'ela hin godhanneen dura akka gaarii jireenya gaarii ba'aa galaa jiraadha. Gaa'ela godhadhee qiyaamaa keessa galee yookaan immoo rakkinna ibidda keessa galee jedhaa ture. Abbootiin keenya jaaroleen amma gaafsa walii araarsuuf dhaqan maal jedhaniini gaa'elli akka diidaa amma iyyitanii wallaaltan kanaa miti. Gaa'elli gatii qaba. Wanti gatii qaba immoo gatii naa barsiisa. Gaa'ela jechuun ibidda. Ibidda jechuun ammoo haadha manaati jedhan. Abbootii keenya jedhee akkas godhatan. Ibidda jechuun haadha manaa jedhan. Yoo haati manaa mana hin jiraanne ibiddiin ifuu jedhan. Manniin ifuu jedhan. Yoo abbaa warraa mana hin jiraanne ammoo simboon manaa sun manni suni aaruu ishu. Aara jechuun beektan ibidda amma ibiddi yoo ta'e munni lamaan waliif fidanii immoo aara. Qe'ee dhiirri jiru. Qe'ee dhiirri jiru. Simboon mana sanii hin jiru. Qe'ee dubartiin hin jirre. Qe'ee waliigalteen hin jirre. Qe'een suni oo'uu ishu. Hin ifuu ishu. Gammachuun hin jiru. Yeroo hundumaa gammachuun abbaa warraarra hin jira. Gaachana jira. Gammachuunii fi kolfi guddaan ammoo haadha manaa gubbaa jira. Jarri lamaan kun yoo waliin galle qe'een sun gadda. 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 Kanaaf obboleewwan kee maal isiniin jechuu barbaada? Warra dhiiraatiin illee maal jechuu barbaada? Qe'een dubartiin hin jirre dho'itu. Nyaanni dubartiin keessa hin jirre, qabeenyi dubartiin keessa hin jirre, jireenyi dubartiin keessa hin jirre hin oo'u. Kana midhaasaa beekaa hin oo'u. Uguruun geettu. Uguruun geettu. Bareedina hagamii ta'ullee dandeetti uguruun geettu. Inni biraa immoo dubartiif kadhaamu obboleewwan kee kan durbaatiif kadhaamu jireenyi gaa'elaa abbaa warraatiin waliin galle bareedina hin qabusiif. Bareedinni akka fixeensa ganamaatti darbaa hin gogaa hin darbaa jedha. Macaafatu jedha. Hin darbaa jedha. Bareedinni abbaa warraatiin alatti bareedinni dhiiraan alatti bareedan kuulatanii deeman uguruu gahu. Kas ilaalu baay'ee haga dhumaamos waliin hin deeman. Kas dharra'u baay'ee haga dhumaas waliin hin deeman. Kas waliin haga dhumaa deemu abbaa warraa tokkicha. Abbaa warraa tokkicha. Ammaaf haga umurii murtaa'ee fi girgirriin baay'achuu danda'a. Naannoo kan keetitti namoonni baay'een girgirrii baay'ee mul'isuu hin danda'an. Yeroo booda hin jiru. Ija kiyyaa waan argeef bareedina namoota baay'een kaa akka fixeensaatti darbe kan argeef. Lola namoota baay'ee dhibeen kan darbe kan argeef. Kanaaf isin gorfachuu barbaada obboleewwan kiyya. Isin jajjabeessuu barbaada. Waliigalteen dhabiitiin hin jira addunyaa gubbaa. Deebanii waliigaluun eebba. Wal jaalachuun eebba. Waliif dhiisuun eebba. Dubbii Waaqayyoo dubbii dhiifansaa waan ta'eef maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf bara jireenyaa keessan keessatti kana beekaa isiniin jechuu barbaade. Gara bara keenya kana keessatti waa'ee gaa'elaa haphii namoonni barsiisu hin jiru. Haphii jechuun namoota lakkoofsaati. Hin jiru hin baay'atu. Maaf yoo jettan mana namoota baay'ee hodhadhaanii jedhanii rakkina jira. Namni waan keessa guute kan barsiisu yookiin waan keessa guute kan lallabu eessaa jalqabaa kan jiraatee arge kan dhaga'ee arge waaqarraa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een koominiitii keessatti ta'ee waldaa keessatti ta'ee rakkinni kun hin jira. Rakkinna kanneen garuu hin jiruu miti hin jira. Dhiifamaan bira darbuu hin dandeenye qajeelchuu hin dandeenye. Kanaaf Phaawulos yoo jedhu waa'ee jaarolee waldaa kan fuudhan jedha. Kan mana ofii bulchanii jedha. Kan maatii simachuu danda'anii jedhan. Kan dhuddoo irraa fagaatanii jedhan. Kan gamaa gamana hin laalle yookaan oliif gadi hin laalle jedhan. Kana ta'uu qaba jaarolee waldaa jedhan. Ximootos beeymaanni. Kanneen filuu qabdaa jedhan dargaggeessi maaliin kunniin hin ta'u yookaan maaliif hin ga'u jedhan. Bulchiinsaaf hin ga'u jedhan. Gaa'ela jechuun gaa'ela kan jedhu kanarraa kanaan dhufe jechuudha. Phaawulos illee kanuma dubbata dubbii Waaqayyoo irra dhaabate jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaada? Maal jedhee isinii fixa? Bara jireenyaa keessan keessatti gaa'elli takka yeroo hundumaa mana sadii baatee mana san seentee ta'uu hin danda'a. Mana 4-5 seenuu dandeenya. Gaa'ela 4-5 illee horachuu dandeenya. Akka gaa'ela jalqabaa bareedu hin jiru.
يرون دما ما يارد هنقمني الألت يرون دما هنقمني الألت يرون دما كبجم قائلة كامين كيستو دبرتين قائلة جل كبار فوت إري قائلة جل كبار تيروت يرون دما كبجم قائلة أقدر ما ديم أبليون أقدر ما ديم إيفا من برادر با وانتج عروفي تربانو ضربه وانتج للبات رفي أبرام أما نعرفه أبرام هذا منا هالكلام خواكات هالكلام توكو إسي تلاقي إيدو غنغوريين لما مو بوليتيتي يا جدي سارانغر غويا توكيتشا أبا وراك ينتهت واتيتي عرب سليبراندين إموات واق أبرامي واق إساقي جراني وانتك راتاني في أبسي ألوتاف أبا ألوتا هذا ألوتا نما قول أبسي أبا ألوتا أبا بيانا نما قول كان أبليون كيا أبسونين دندام أتا إسين دوغونغورو إني دوغونغورو نندا كون كاغورام هريان تاون دندا وران تاون دندا ماتين تاون دندا كانا كيس سغرو غايلا ديساني تفوفونين دندا غايلا هاغا دوما ديمونين دندا دمتي جرينا دمتي نما مالي دعا أبراهيم سارة هاغا دوما ديما كان عبد بيواك أيو ما شاف إبراهيم تو غباتي غايل كل كلو جرا إدون چينسون سالي كل كلو جرا جرينا كيسان كيسات كيت أورين اتباعت كي بدين اتباعت كي أمين اتباعت كي غايلا كبجا كاكو غايلا كبجي نيجو كيسو يرون دوما غايلا كانا كيسا ما با يومين بقى ريچو نندي بقى چيسو افو قبداتي أتامين مواد أتامين لولا أتامين تسقبز جت مواتشو دندو قبدا كانا يونغوني ديفته سبراد إتي برالي ديمته يناني آتي سبرا كيسا غلات نمني أمو كانا كيسا غلي واق أيون الرام فقات نمني غاف واق أيون الرام فقات بيي لفا اسم قبسيتو فراتي ديمتي دبي واق أيون غايلي هاگرو ماتي جل ديفتانيت ولين ديمونين دندام إسنين جتشو برباد شالوم غوفتان بركيسن دبالي سناير بسو بفما باي سنجالد كانا wanti sagalee kan ni qabadhe dhufuu danda'eef kanaan dura illee dubbadheera gaa'elli bara keenyaa haphatee jira biyyoota gurguddaa keessatti biyyoota keenya keessatti illee baay'ee gaa'elli haala dhabeera biyyi gaa'elli haala dhabe dhaloota haalaan baaftu dhaloota cimaan baaftu siyaasni cimaan keessaan bahu ekonomiin cimaan keessaan bahu maaf jennaan gaa'elli tokko jige jechuun biyyillee miidhama waldaan ati waaqeffattu illee miidhama waldaan miidhamaadha jechuun gaa'elli tokko jige jechuun maal jechuun maatii jigaara jechuun maatii salphataara jechuun maatii adda facaara jechuun biyyi maatiin adda faca'e ammoo ekonomiin isaanii adda faca'aa deema ekonomiin isaa salphataa deema ekonomiin isaanii jigaa deema kana gooftaan nurraa qabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa fagaatu jireenya keenyarraa jireenya maatii keenyarraa jireenya bara keenyarraa kan fagaate haa ta'u kanaaf obboleewwan kiyya jabaadha adha rakkina keessa jiraachuu dandeetta adha si jabaachuu danda'a boru garuu boqotta maaliin boqotta dhalootaan boqotta maaliin boqotta waan garaa kan kee keessaa bahuun boqotta maaliin boqotta waan jilbaan kee keessaa bahuun boqotta maaliin boqotta waaqayyotu sii ka'a waaqayyotu siif dhaabata waaqayyotu si gargaara inni akkana yakkaa ture inni isiin hubanneeyyu garuu anu badheera onnee isaadhaa waaqayyo onnee isiidhaa waaqayyo isiin qajeelcha waaqayyo ati garuu akkas jedhame Imbaaqum akka jedhame iddoo qulqullitti sanarraa badhee waaqayyoon ni eega waan garaa kiyyaallee waaqayyoon deebisaa jira waa'ee gaa'ela kan keetiitiif dhiphatteetta obboleeskii obboleettiiti rakkina qabda iddoo waaqayyo sin jedhe san kakuu ganama kakatte san irra dhaabadhu waaqayyo ka'ee siif hin lola akka waaqayyoon dhufne hin argitu hin dhufa waaqayyo
akkana ila waaqayyoon dhufa iddoo ati jirtutti gadaanaa keessa jiraachuu dandeet salphina keessa jiraachuu dandeet gidiraa keessa jiraachuu dandeet achumas barbaadee si dhufa waaqayyo waa'ee mana keetiitiif kakuu kan keera dhaabattee jennaan kanaaf dhabaadhaa gooftaan nu gargaara haga beennuuf haga argaaru akkana yoo wal gursine jenne kumaatama keessa tokko waa waratee jedhe ulfinna guddaa kumaatama keessa tokko yoo waa argee jedhe ulfinna guddaa barri keessan ka eebbifame haa ta'u eebbifama shalom sagantaa biraatiin wal geennaa yeroo gaarii qabaadhaa eebbifama